Hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kanaas maatisii kutaa 12ffaa unit 4.2 minimization and maximization of problem kan jedhu qabadheen dhiyaate. Jira paartiin kun paartii baay'ee ijoo fi baay'ee isin fayyadu jedheetiniin kan yaade qorumsa biyyoolessaa irratti hedduu dhufa kana waan ta'eef sirriitti akka hordoftan isiniin jedha. Okay, jalqabni irratti maal jedha? The method you have learned in this unit for finding extreme value for practical application in many areas of the life. Practical application jireenya guyyaa guyyuu keessatti nu mudatu hedduu isaa karaa kanaan maal goona solve goona jechaadha. Fakkeenyaaf eeriyaa hedduutu jira. Eeriyaadhaan sanniin bifa adda addaatiin kan kaalkuleet goonu siistama kana jechuudha. Siistamni kun very best system baay'ee namatti tola jechuudha. Business person want to minimize cost and maximize profit. Business person tokko koostii isaa minimize gochuuf profitii isaa immoo maal gochuuf ol guddisuuf bu'aa isaa ol guddisuuf karaa kanaan fayyadama jechuudha. Travel want to minimize transportation time. Namni karaa deemu tokko yookiin karaa deeman tokko maali taayimii transportation isii gabaabsuudhaaf kan inni itti fayyadamu yeroo gabaabaa keessatti bakka yaade gahuudhaaf kana fayyadameetiin hojjetama jechaadha. Inni sun you can know principle in optics which states that light follows the path that take the least time. Waa'een beekta waa'ee faazii optiksii akkaataa optiksii faazii irra yeroo hangamii akka itti fudhatu faazii kan akkamitti akka qaxxaamuruu qabu waa'ee laayit illee kan ittiin ilaalamu as keessatti jechaadha. In this section you will solve problems such as maximizing area. Maximizing area ni ilaalla jechuudha. Sectionii kana keessatti volume, profit and minimizing distance. Distance maal goona? Xiqqeessuu, taayimii xiqqeessuu, cost xiqqeessuu kana ilaalla jechuudha. Mee example gadii kana haa ilaallu. Maal jetti example? Find two negative real number whose sum is what 18 and whose product is maximum. Lakkoofsa lama barbaadi. Maal taate? Eda'amni isii 18 taate. Eda'amni x plus y is equals to 18. Eda'amni isii 18 taate. Uusam nan negatiivii ta'uu qaba. X greater or equals to 0, y greater or equals to 0. Nan negatiivii ta'uu qaba jechuudha lakkoofsonni sunniin jechaadha. Maal taati? Eda'amni isaanii 18. Eda'amni whose product is maximum. Maal x y maximumii ka ta'e jechaadha. Max productiin isaanii maximumii ka ta'e barbaadi jedha. Akkamitti barbaadna? Fakkeenyaaf lakkoofsa 1 fi 17 ta'uu ni danda'amu. 1 ida'uu 17 18 maximumii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. 2 fi 16 ta'uu danda'a jechaadha. 2 fi 16 sinuu ta'uu danda'a. So haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Kunoo akkuma asirraa argitan 1 fi 17 2 fi 16 hanga maali 6.5 fi 15 ta'uu ni danda'a. Garuu immoo haala salphaadhaan siistama salphaadhaan kunniin hundi yoo waliin baay'isne maksimaamiin kennuu hin danda'u. Tokko qofatu lakkoofsa lama qofatu kan peerii tokko qofatu maksimamii kennuu danda'a jechaadha. Peeriin sun kam akka ta'e siistama salphaadhaan kan ittiin ilaallu ta'a jedha. Okay, siistamni salphaan sun maali jettaniitiin yoo kana gaafattan ta'e haala salphaadhaan asitti hojjedhee isin argisiisa. X plus y is equals to 18. Erga jenne in terms of y barbaaduu qabna. Gara ibaatiin immoo x y maximumii kenna. X fi y maximumii nu kenna jechuudha. Maximumii nu kenna. X fi y maximumii nu kenna. So maal goona in terms of y jennaan. Maal jennaan y is equals to 18 minus x jennaan. Y arganneerra. Bakkee y kana ni galchina jechaadha fuuneetiin. Bakka y kana maal galchina? 18 minus x galchina jechuudha. X isa kana fayyadamaa jirra. Isa asii kana fuudhamaa jirra jechuudha. X into what? Maaliif barabilii wal fakkeeffachuuf jechaadha. Barabiliin keenya in terms of x nu haa ta'u. X into jennaan maal jennaan
18 minus x jennaan. Okay, kuni maksimamii nuu ta'a jecha. Kana jechuun 18 x minus x square jechaadha. Kana jechuun in terms of maal jennaan f at x jennaan jecha. F at x kenna maali? 18 minus x minus x square nu dhufee jira jechuudha. So amma erga hanga asii kana deemne maal gochuun nurraa eegama? Okay, hamma asii deemnee jira jechuudha. Amma maal goona? Lakkoofsi sun intervaala kam keessatti argama jenneetiniin haa ilaallu jechuudha. Intervaala kam keessatti argama jechuun differentiable on what 0 up to 18. Lakkoofsi kun gidduu eessa fi eessa? Gidduu 18 fi 0 jira jechuudha. Lakkoofsonni kun lakkoofsi sun gidduu 18 fi 0 jira. Inni biraa immoo gidduu sanirratti maal ta'a? Differentiable and continuous jennee ilaalla. Kanaafuu lakkoofsi kun maal jechuudha? Critical number jecha. Lakkoofsa san jechuun critical number jechuudha. Okay, isa kana barbaaduudhaaf maal critical number barbaaduuf jecha maal gochuu qabna? First derivate is equals to 0 jechuu ni qabna jechuudha. Isa kana derivate yoo goonu 18 derivate yoo goonu 18 minus 18 kun maal ta'a? 18 hir'isuu 2x ta'a jechaadha. Okay, is equals to 0 jennaan. Maal goona? Kana gama dabarsina jechaadha. Okay, gaafa gama dabarsinu maal ta'a? 18 is equals to 2x over 2 gaafa jennuun meeqa nuu dhufe? X'n keenya 9 nuu dhufe jechaadha. X'n keenya 9 nuu dhufe. Critical number keenya keessaa tokko 9 argannee jira jechuudha. Egaa x 9 arganne y illee argachuun nu dhibu jechuudha. Akkuma dura jenne x plus y is equals to 18 jennee mire bakka kana x keenya 9 erga arganne 9 da'u y is equals to 18 jennee jechaadha. 18 erga jenne salphumatti maal goona? Y is equals to 18 minus 9 jechuudha. Inni illee 9 nima dhufa jechaadha. Y illee 9 nima dhufa. Kanaafuu jara lamaanuu x 9 y 9 arganne jechaadha. Y 9 erga arganne salphumatti maal goone? Maksimamii keenya arganne jechuudha. Critical number keenya arganne. Critical number keenya akkamitti evaluate goona kan jedhudha amma. Critical number keenya karaan ittiin evaluate goonu tokko maali? Itti galchuudha jechuudha. Kam itti galchina? Kan intervaala keessa jiru 0 up to 18 kan jiru kana isa kana maal goona? Itti galchina jechuudha. F at 0 maal ta'a? F at 18 maal ta'a ka jedhu fakkeenyaaf F at 0 18 into 0 minus 0 square kan jalqabaa sanitti yoo galchinu 0 dha. 18 illee yoo itti galchine fakkeenyaaf 18 baay'isuu 18 hir'isuu 18 square jechuun homaa garaagarummaa qaba jechuun 0 wal fida. Inni illee f at 18 illee 0 fida jechaadha. f at okay, akkas gooneerra f at 9 81 dhufa jechuudha. Akkuma asirraa argitan f at 9 81 dhufa. Kanaafuu inni sun maksimamiidha. Maksimamii argachuun karaa biraatiin immoo karaan ittiin argachuu dandeenyu siistama salphaan tokko ni jira jechuudha. Siistamni salphaan suni maali? Akkuma kana dura laalle second derivation fayyadamneetiniin maal maksimamii arganna jechuudha. Fakkeenyaaf f at x is equals to maal jenneen 18 minus x jenneen 18 minus 2x jenneen ture jechuudha. First derivative keenya. Second derivative keenya argachuudhaaf immoo maal goona? Isuma san kana derivate godhuudha. Yoo derivate goonu maal ta'a? Minus 2 ta'a. Minus 2 jechuun greater than 0 moo less than 0 waan ta'eef kanaafuu maksimamii arganna jechuudha. Maaliif? Yoo derivationiin keenya less than 0 ta'e, second derivationiin keenya less than yoo 0 ta'e maksimamii arganna jechuudha. Kanaafuu maksimamiin keenya maali? At whattidha? 9 dha jechaadha. 9 dha. Kanaafuu lakkoofsi keenya 9 nu dhufe jechaadha. Akkuma 9 nu dhufe lamaan isaanii yoo 9 nu dhufe f derivate at 9 maal ta'a? Maksimamii nu dhufa jechuudha. Directima maal itti goona? Isii kana itti galchina jechuudha. At 9 itti galchine yoo at 9 itti galchinu 18 times 9 minus 9 square jennaan. 18 times 9 jechuun 162 minus what? 81 I think gaaf kanarraa hir'isnu waanidha. 16 irraa 8 yoo hir'isnu
8dha. Kanaafuu f deriveet at 9 keenya maal nu dhufe 81 nu dhufe. Isa kana jechuun maksimamii jechaadha. Maksimam jecha maksimam vaaliyuu jechaadha. Haala kanaan siistama salphaa kanaan argachuun ni danda'ama jechuudha. Second derivative fayyadamne. Okay. So gatiin x fi gatiin y illee maal nu ta'e 9 nu ta'e jechuudha. 9 kan nu ta'e feerii kam irratti feeriin 81 itti nu dhufu 9 irratti 9 irraa dhiisu 9 meeqa 81 nu dhufa. Kanaafuu siistama kanaan arganna jechaadha. Gaafii itti aanuuf maal jedha namni tokko a farmer has 240 meter fencing material and want to fence what rectangular field that border a straight river. No fencing need along the river. What are the dimensions of the field that has largest area? Namichi tokko fencing material jechuun haxirii jechaadha. Fencing material jechuun yookiin daallaa jechaadha. Daallaa reektaangulara ta'e lafa isaa kan reektaangulara ta'e kan lagarra jiru wayii haxiruu barbaade yookiin dalleessuu barbaade. Lagichi sun akkamii yoo jenne kunoo laga haa jennuun, kana itis riiver haa jennuun. Kun lafa isaati. Karaa kanaan lagatu jira jenne. It is river. As biraan maali? Fencing materialiin isaa waliigalli isaa maali? Meetira hammana jechuudha. 240. Okay. Kanaan x yaa jennuun, kanaan y yaa jennuun, kanaan y yaa jennuun. Namni kuni gara kanaan isan barbaachisuu jira. Gara lagaa kanaan maal haxiruun isan barbaachisuu jira. So akkam goona x plus y asini jirti y 2y hojja lama jira jechuudha. Hojja lamaan hatira dalgee kana hin hatiru jechaadha yookiin fencing godhu jechaadha. Waliigalli isaa maali? 240 jennee ilaalla jechuudha bifuma salphaadhaan. Okay, eega kana goone in terms of x yaa fudhannu. In terms of x gaa fudhannu maal goona? X is equals to jenneetiin kana jechaadha. X is equals to maal goona? In terms of y x yoo fudhanne y tu gama darba jechaadha. Okay, ishee kana al tokko akkas deebisne 2y is equals to what jennaan 240 hir'isuu 240 hir'isuu x jennaan over 2 jennaan gamalachuu over 2 jennaan 2 asiin ni baddii maal ta'a 240 isa kana yoo 120 jennaani hir'isuu 2 lamaaniifuu dhabatte x over 2 jennaan. Okay, isa kana ta'eera jechaadha. Maaltu y jechuun maali? Isa kana ta'eera. Okay, waliigalli isaa erga isa kana ta'e maaliin haala kana yoo ta'e eeriyaan isaa immoo eeriyaa jechuun x y jechaadha. X y jechaadha. Kanaafuu bakka eeriyaa kana buufna yookiin a of x jenneetiin fayyadamna jechuudha. Iddoo eeriyaa kanatti isa kana fayyadamna. Iddoo eeriyaa kanatti hogguu fayyadamnu bakka y buusna jechuudha. X ni jirti, x akkuma jirtutti jirti, y bakka buusna maali 120 hir'isuu maal jennaani x over 2 jennaan jechaadha. Okay, kana haala kanaan kaayyannee jirra jenna. Okay, isa kana yoo ittiin baay'isnu 120 x minus x square over 2. Okay, isa kana immoo bifa salphaa ta'een ni ilaalla jecha ammas. Isa haala kanaan arganne kana maal goona amma deriveet goona jechuudha. Deriveet jechuun x kana jechuun x haa jennuun x deriveet jennaan. X deriveet yoo deriveet goonu 120 kun beekama 120 ta'a jechaadha. Inni kun yoo deriveet goonu isa kanas yoo deriveet goonu deriveet ofii maaliitii hiruu waan ta'eef maayinus jenneeni isa kana isa jalqabaa kana deriveet yoo goonu x kana jechuun isa kana jechuun 2x dha. Kanaan ittiin baay'ata jechuudha. 2dhaan baay'ata maayinus jennaani. Inni kun konstaantii waan ta'eef 0 wal godha jechuudha. Inni as bira jiru 0 waan ta'eef inni jalaa kuni 2 waan ta'eef 2 kun square ta'a jechuudha. 4 ta'a. Kanaafuu isa kana yoo waliin baay'isnu maal ta'a? 2 times 2 4 ta'a jechaadha. 4 over 4 jechuun maali?
0 wal godha jechuudha. 4/4 jechuun waan ta'a jechuudha. Okay, maal goona 120 hir'isuu maal ta'a? Tuudhaan jechuudha. Tuun as jirtullee balleessiteerti. X duwwaa nu taate jechuudha. Okay, isa kana nu dhufeera jechuudha. Maaltu deriveetiin. So critical numberii barbaadaa jirra waan ta'eef critical numberii keenya barbaaduudha. First derivate is equals to 0 jechuu qabna. Unitii duraa keessatti ilaallee jirra jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'e 180 120 is equals to x. X'n keenya maal ta'e 120 nu dhufe jechaadha. Feensingii keenya maateeriyaalii keenya 120 x irratti. Okay, 120 maal irratti arganneerra? X irra arganneerra jechaadha. Okay, egaa x irratti 120 arganne filatti maal jenneeni? X plus 2y is equals to 240 jenneen irra. Okay, maarri erga akkana ta'e baay'ee salphaadha. Y argachuu ni dandeenya jechuudha. Y argachuudhaaf akkam goona? Bakka x 120 buusna jechuudha. 120 as yoo buusne yoo irraa hir'isne maal ta'a? 120 as irraa yoo hir'isne 2y is equals to 2y keenya 120 240 irraa 120 nu dhufa hafa jechuudha. Over 2 jennaan y keenya maal ta'e 60 nu dhufe jechaadha. Y keenya maal arganne? 60 arganne jechuudha. Asittillee 60 arganne jechuudha. Y keenya 60 goona. Maksimamii isaa barbaaduudhaaf second derivatiiviin keenya less than 0 ta'uu qaba jechaadha. Maximum ta'uudhaaf minimum ta'uudhaaf second derivatiiviin keenya greater than 0 ta'uu qaba. Okay, inni kun second derivative immoo maximum ifoo minimum argannaa area kanarraa kan jedhuuf argachuudhaaf sistema kana second derivative isa kana yoo barbaannu kana jechuun 0 dha. Minus 1 jechuu second derivative minus 1 less than 0 waan ta'eef maal ta'a? Minus 1 less than 0 waan ta'eef maximumii qabna jechuudha. Maximamiin keenya haatidha. X'n keenya 120 irratti maximumii jechaadha. So isa kana salphumatti haa ilaallu. Argachuuf bakkee x'n keenya maal? Iddoo x'n keenya 120 ta'utti maximumii arganna jechuudha. 120 asitti galchinee yogguu ilaallu toora kanatti yoo galchinee ilaallu maximumii ni arganna. Karaa ibaatiin immoo x fi y waliin yoo baay'isnillee maximumii ni arganna jechuudha. X times y illee maximumii nu dhufa jechuudha. 120 baay'isuu 60 maximumii nu dhufuu danda'a jechuudha. Inni kunis tokkuma deebiin kana lamaanii jechaadha. Jara kana lamaanii tokkuma yookiin karaa kanaan fayyadamneetiin argachuu dandeenya yookiin karaa kanaan fayyadamnee argachuu dandeenya. Kana yoo waliin baay'isnu fakkeenyaaf meeqa nu dhufa? 0.7 nu dhufa. Inni kunillee yoo maal goone 120 yoo itti galchinu taate jechaadha. So isa kana fakkaata. Wanti nama rakkisu hin jiru jechaadha. Waliigala laaluu dandeenya jecha kun asirra deemneetiin 120 yoo itti galchinu ta'e maal nu dhufe? 60 gatii waa illee yoo itti galchinu taate 1700 nu dhufe jechuudha. Largest value keenya kanaafuu kana lamaan illee waliin baay'isne isuma kana nu dhufuu danda'a. Kanaafuu maximum area qaba jechaadha. Okay, inni kunillee haaluma saniin hojjetama. Gaafii tokkicha as bira itti isinii dabala. Gaafii hedduu qorumsa irratti isin fayyaddi jedhee yaade. Gaafiin kun maal jetti? Manufacturer wanted to design boxes that has square base and surface area is of 48 square units as shown in the figure below. What the dimension will produce a box with maximum value? Isa kana maal nu kenneera? Surface area nu kenneera. Surface area boxii kanaa meeqa nuun jedhe? 48 nuun jedhe. Jalqaba irra boxii kanaaf maali? Volume isaa maali jennee ilaaluu qabna. Volume boxii tokko akkamii? X maali? WH lengziidha jechuudha. WH lengziidha. Base weight base widthidha. Base widthin wal fakkaata waan ta'eef x waan ta'eef maal jennaani? X waan ta'eef base fi widthin nu maal fudhanne?
x lamaan walitti yoo waliin baay'isne x tanaaf x tana x square jennaan. Kanaafuu h'n baay'isna jechuudha. Kana sadii waliin baay'isna roga kana sadan baay'isne vooliyuumii boksii tokko kan ittiin argannu. Vooliyuumiin isaa isa kana jechuudha. Total surface area jechuun immoo total surface area jechuun area beezii plus area surface for phase dhani phase afranii jechaadha. Phase for phase jechuun phase kana jechaadha. Maal x h dha jechuudha. Phase kamiyyuu x h dha jechuudha. For x h dha. So isa kana barbaaduudhaaf jalqaba irra maaltu nu kenname? Surface areaan keenya maali? Surface areaan keenya surface areaan volumii maal nu ta'a? Haaluma gadii kanaan beezicha kanaaf surface area keenya hojjechuudha. Surface area jechuun area base jechuun x square dha. Areaan surface jechuun plus 4x h jechaadha. So maal goonaa kana cross gochuu dandeenya, walitti dabarsuu dandeenya jechuudha. X minus x square is equals to 4x h jecha h addatti hambifachuudha over 4x jennaan jechaadha. H'n keenya isa kana nu dhufa jechaadha. Inni kun 48 jecha innis biraa kun 48 jechuu ni dandeenya. Okay, h addatti hambifanne vooliyuumii jechuun immoo maal jennee x square h jennee bakka h kana fuuneetiin galchina jechuudha. Isa asii kana galchina jechuudha. Isa san yoo galchinu maali? X square into what? 48 minus x square over 4x dha jechaadha. Over 4x dha. Isa kana simplify oggu goonu. Okay, amma isa kana simplify yoo goonu maal goona? 48 minus x square over 4x kana jechuun 48 afurii yoo ka'e irra taate meeqa dhufa? Bifa salphaadhaan isa kana simplify yoo goonu 12 over x dhufa. Inni kun immoo haala salphaadhaan maal goona? X over 2 dhufa. Salphumatti kun haala kanaan isin argisiisa jechaadha. X square into 12 over x minus isa kana x takkaan ni baddi x over 4 dhufa jechaadha. Okay, isa kana x dha yoo baay'isnu maal dhufa? X yoo baay'isnu tun x takka ni balleessiti. Maaltu dhufe? 12 x nu dhufa jechaadha. X sun direct yoo deemtu maal gooti amma? Minus jetteeni x cube over 4 taati jecha salphumatti. Voliyuumiin keenya isa kana ta'e. Voliyuumiin keenya h as v at x waan ta'eef maal goona? First derivative isa kana hojjenna jechuudha. First derivative isa kana yoo hojjennu taate amma 12 minus jennaan. Kana first derivative isaa yoo hojjennu 3x square times 4 over 60 jennaan jechaadha. Over 60 ka jalaa square taati. 4 square waan taatuuf over 60 jenneeni jirra. Erga akkana jenneeni maal goonaa amma kana lamaayyuu waliin baay'isne maal ta'a? Kunii fi afurii fi sadii waliin baay'isne 12 dhufa jechaadha. Kanaafuu 12 hir'isuu 12 x square over 60. Kana jechuun sadii afurii meeqa ta'a? 3 ta'a. Afurii meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 3 over 4 ta'a jechuudha. Maal ta'e? 12 minus 3 over 4 x square ta'e jechaadha. Okay, isa kana immoo is equals to 0 jennaan jechuudha. Volume first derivative is equals to 0 gaaf jennu maaltu nu dhufe? 12 is equals to jennaan 3 over 4 x square jennaan. 4 tana gara naan baay'isna jechuudha. Cross yoo baay'isnu as bira 4 as bira dhufti jechaadha. 4 achi bira yoo dhufte maaltu dhufa? 3 as bira dhufti jechaadha. Kanaafuu 3 as bira gaaf dhufte sadiin kun yoo homaan dhufne takka yoo dhufe sadiin kun meeqa dhufa? 4 dhufa jechuudha. So inni kun salphumatti maal nu dhufe? Salphumatti 4 baay'isuu 4 x square nu dhufe jechaadha. Okay, isinii galee 16 taati jecha. Kana jechuun x square 16 taati. Okay, x square 16 eega taate x keenya meeqa ta'a? Plus or minus 4 ta'a jechuudha. Under radicalii jala galee. Under radicalii jala galee plus or minus. Kanaafuu asirratti h yookiin immoo leenkisiin keenya
X'n keenya greater than 0 waan ta'eef maal ta'a? Negatiivii hin ta'u jechuudha. -4 hin ta'u jechuudha. -4 x'dha. Kanaafuu -4 balleessinaa x'n keenya 4 ta'a jechuudha. Maayini kun critical numberii keenya jechuudha 4. So 4 critical numberii erga argannee maaltu nu hafee ka jedhudha amma. Vaaliyuun keenya kan gidduu keessatti nu yeroo baay'ee ittiin taphataa baane isa kana jechaadha. 4 keenya maal arganne? Critical value arganne jechaadha. Okay, second derivative isaa barbaanna jechuudha. Second derivative isaa yoo barbaanne second derivative keenya less than 0 yoo ta'u taate maal ta'a? Greater than 0 yoo ta'u maal ta'a kan jedhudha. Okay, isa sana ilaallume. Isa kana inni kunoo isa kana second derivative isaa barbaanna. Second derivative isaa yoo barbaanne salphumatti maal dhufe? 0 minus isa kana zim jennee constant ni fudhanna 3/4 fudhanne x square derivate goona jechaadha. X square derivate yoo goonu 2x dhufa jechaadha. 2 ni baddi maal ta'a? Volume second derivative keenya maal ta'a? -3/2 ta'a. -3/2 keenya maali? Less than 0 waan ta'eef kanaafuu maximum value arganna. Maximum value keenya eessarratti argama yoo jenne f derivate f at 4 irratti argama jechuudha. F at 4 irratti argama jechuudha. F at 4 keenya derivate yoo f at 4 keenya yoo itti galchine eessatti galchina? Hima jalqabaa kanatti yoo galchine hima jalqabaa, himni jalqabaa sun kami yoo jenne hima as biratti arganne kanatti yoo galchinu taate maximumii nuu fida jechaadha. Isatti yoo galchinu taate maximumii nuu fida. Fakkeenya 4 asitti haa galchinu 12 times 4 minus 1/4 4 the power of 3. 4 the power of 3 jechuun 64 around 64 jechaadha. Isiisan yoo ka hojjennu taate maal dhufa? Maximumii nuu kenna jechaadha. Okay, salphumatti isiisan yoo itti galchine maximumii nuu kenna. X keenyas ni fudhanna jechuudha. Okay, isa 4 san argannee jirra. Erga 4 arganne deebinee maal argachuu qabna jechaadha? X eega arganne booda h argachuu qabna jechuudha. X keenya 4 yoo ta'e x square fakkeenya as bira argachuu dandeenya jechuudha. Salphumatti maal arganna? X keenya arganneerra. X keenya maali? 4 dha. 16 jennaan. 16 hir'isuu 4 into what? X keenya 4 into h dha. 16 hir'isuu 16 h ti. As bira kuni tootaaliin isaa meeqa? 48 jechaadha. 48 16 amma maal goona? 48 hir'isuu 16 is equal to minus 16 plus 16 h dha jechaadha. 16 kanarraa hir'isan 2 3 32 is equal to 16 h dha jechaadha. Over 16 yoo jenne h is equal to meeqa? 2 dha. H keenya 2 dha. Okay, kana fakkaata jechuudha. Akka waliigalaatitti baay'ee salphaadha. Haala kanaan hojjennee argachuu dandeenya. Har'aaf nu gahaa. Bye bye.